Akkam jirtu daawwattoota kiyya. Kutaa darbe keessatti akkaataa kamiin dookumentii keenya viyuu isaa sirreeffachuu akka dandeenyu, akkaataa kamiin dookumentiin keenya gaafa piroojeekteriin isa ta'u kompiitara keenya irratti akkaataa kamiin argamuu akka qabu, akkaataa kamiin diispilee ta'uu akka qabu waliin ilaallee turre. Kutaa kana keessatti immoo akkaataa kamiin dookumentii keenya keessaa jecha biraatiin bakka buusuu dandeenya yookaan woordii achi keessaatii jijjiiruu barbaannu yoo ta'e woordii tokko woordii biraatiin bakka buusuu barbaannu yoo ta'e akkaataa kamiin buusuu akka dandeenyu kan waliin ilaallu ta'a. Kun yaa'u barumsa erga dookumentii keenya qindeeffanneef xumurree yookaan immoo osoo hin xumuriin isa ta'u yaada nuun bakka hin buune yookaan jecha nuun bakka hin buune jecha yaada keenya bakka hin buune jiroote jecha sana jijjiiruu kan dandeenyu ta'uusaa kan waliin barannu ta'a. Kanaaf namoonni gara fuula yuutuubii kiyya dhuftanii fuula yuutuubii kiyyatu sabskiraayib godhin akka hin baanne isin jedha. Namoonni miseensa taatan immoo mallattoo notifikashinii sana irratti cuqaasuudhaan hiriyoota keessaniif akka qooddan isiniin jecha kallattiidhumaan gara barumsa keenyaatti seenna. Gaafa gara gaafa barnoota keenya irratti yookaan shaakala keenya irratti seennu maal goonaa dookumentii keenya keessatti fakkeenyaaf dookumentii kana keessatti amma dookumentiin kun magaalaa Finfinnee irrattidha kan inni proposal isaa dhiyaate. Kanaaf Addis Ababa irratti time series data yookaan ragaa qabatamaa argachuu hin danda'u jettanii kan yaaddan yoo ta'e gara magaalaa biraatti jijjiirrachuudhaaf kan murteessitan yoo ta'e erga dookumentii kana qopheessitanii booda jechuudha. Kan murteessitan yoo ta'e maal gootu yaadni isaa tokkuma waan ta'eef magaalaa sana jijjiiruu qofaadha. Kanaaf magaalaa kana as keessaatii balleessee magaalaa Adaamaa ta'uu danda'a, Asallaa ta'uu danda'a, Naqamtee ta'uu danda'a, Jimmaa ta'uu danda'a, Baardaar ta'uu danda'a. Iddoo barbaadetti iddoo irratti hojjechuudhaaf ragaa qabatamaa argachuu danda'a jettanii yaaddanii jijjiirrachuu barbaaddu yoo ta'e isaan bakka buusuu jechuudha. Jecha tokko bakka buusuu jechuudha gama biraatiin. Woordii nuti achi keessaa hin barbaanne yoo jiraate woordii barbaannu bakka buusuu jechuudha. Kanaaf mee fakkeenyaaf Addis Ababaa fudhadhu. Addis Ababaa kana as keessaa haquun barbaada yoo ta'e jechuudha. Addis Ababaa kan jettu kana koppii godheeni Addis Ababaa kan jettu kana koppii godheeni maalan godhaa hoomii irra dhufa insert irra jirtu ta'e peeji layout irra jirtu ta'e hoomii irra dhuftu jechuudha. Taabii kanarraati hoomii irra dhuftanii korneriidhuma irra gaafa dhuftanii faayindii kan jettu jirti. Faayindii kan jettutu jirti. Kanaaf faayindii kanarratti cuqaastu yookaan faayindii kanarratti kilik gootu. Faayindii kanarratti gaafa kilik gootanii kunoo booksii teekist booksii kana isinii kenna. Teekist booksii kana keessatti ishee nama koppii godhan peesii godhachuudha. Selektii gootanii yoo faayindii dhuftanii faayindii irratti cuqaasanii isinii dhufa yeroo tokko tokko. Kana booda erga Addis Ababaa kan jettu kana as galfadhee booda iddoo Addis Ababaan jirtu barbaadii gaafa jiru kunoo iddoo Addis Ababaan jirtu dhufee bakka naa bu'aa jechuudha. Iddoo Addis Ababaan jirtu dhufee ilaaluudha. Irra dibaachuudha. Sanaa booda maalin godhaa iddoo kanarraa yoo fudhatanii ilaaltan find replace gootuu kan jedhu jira jechuudha. Taaboota kana jira. Amma maalidha Addis Ababaan kun eenyu akka bakka bu'u barbaaddu Adaamaa irratti hojjettoota Adaamaa kan jettu bakka akka bu'u barbaaddu jechuudha. Kanaaf Adaamaa bakka naaf bu'u jettu jechuudha. Kanaaf yeroo kana maal gootu argateera. Erga inni argatee booda replace jettu jechuudha. Replace fi replace oliin adda adda. Replacein tokko tokko replace godhaa. Replace oliin immoo Addis Ababaa kan jettu kana hunduma ishee takkaalumaan Adaamaa bakka buusaa jechuudha. Inni kun garuu badaa recommended divite yookaan badaa hin gorfamu. Sababiin isaa maaliif Addis kan jettu woordii tokko keessa yoo jiraate illee Adaamaadhaan bakka isin jalaa buusa waan ta'eef woordota keessan keessa Addisiin jirti. Addisiin yookaan Ababaan jiraachuu danda'a. Woordii tokko keessa Ababaa kan jettu jirti taanaan Ababaa sanallee dhaqee Adaamaatiin jalaatii bakka buuseetu hiika woordii sanaas jalaa balleessa waan ta'eef tokko tokkoon bakka buusaa deemuutu filatamaa jechuudha. Addis Ababaa kan jiru kan erga inni argatee booda replace jedha. Maaliif
kanan bakka buufachuu barbaadudha silayyuu waan ta'eef Addis Ababaa kan jettu kana barbaadeetu tokkoon barbaadee bakka naa buusaa jechuudha. Ripileesichaan deemama. Faayindiin akkasiin ofii isaatii automaatikaalii dhaqa. Ripileesichaan deemama. Hamma Addis Ababaa argatutti automaatikaalii deeman ripilees. Ani immoo tokko ripilees irratti cuqaasaa deemaa jechuudha. Ripilees. Hamma Addis Ababaan jirtutti barreeffama kana keessa tokko tokkoon filataa deemaa jechuudha. Automaatikaalii dhaqa. Ripileesii qofa irrattidha kanan kilik godhu. Agartanii ripilees. Hin fixeera. Tariitii Addis Ababaa kan jettu kuni aan kuni iidhaan jirti yoo ta'e ammallee irra deebi'ee naaf barbaadu hin jedha. Hin jirtu akka jarraa ta'e jiraachuu dandeessitanii shakkitoo ta'e qubee kanallee jijjiirtanii Addis Ababaan ispeelingii isaa tariitii ispeelingii kanaan jiraachuu danda'a yaaddoo ta'e isa kana jijjiirtanii keessa barbaadu qabdu jechuudha. Maaliif miliqxee yoo haftellee ragaan keessan koppiitiin jalaa ta'a waan ta'eef dookimentii nama biraarraatii waan fudhatameetiin jalaa fakkaata waan ta'eef bifa kanaan baay'ee kun yeroo hundumaa barreeffamoota namaa warra koppii godhantu itti fayyadama. Barreeffamoota namaa koppii godhanii barreeffama isaanii itti warra galfatan konvertii godhatantu itti fayyadama waan ta'eef badaa hin gorfamu. Sanas ta'e kanas garuu barreeffama barreessinu keessatti woordii nuti hin barbaanne woordii nutti hin tolletu keessa jiraate woordii yaada keenya bakka bu'uu danda'u woordii nutti tolutti jijjiirrachuu akkaataa kamiin akka dandeenyu kan nu dandeessisudha waan ta'eef itti fayyadamuu dandeessuun jedha. Barumsa keenya guyyaarraa find and replace kanumaan yoo gudunfine gaariidha jecha namoonni fuula YouTube kiyyaa faaraa taatan fuula YouTube kiyya subscribe gochuu akka daganneetiin hin jedha. Amma kutaattaan mata duree haaraa qabadee dhufutti nagaan naa turaatiin hin jedha. Horaa bulaa.